Tole ashama rakkafuun kabajamtoota jaallatamtoota maatii YouTube chaanaalii bakka jirtan maraatti nagaan isiniif haa ta'u an obboleettiin keessan egaa akkuma beekamu badeen ture kunoo deebi'ee jirachuudha inni nagaa keenya ta'e immoo eebbifamu nagaattiin jirasin akkam jirtu nagaa keessanii har'a waan tokko qabadhee isin dhufee jirachuudha hojjechuudhaaf jirachuudha isin agarsiisuudhaaf har'a dursa garuu YouTube chaanaalii kanaaf ara warita dan subscribe goda like goda share goda subscribe goda timati kiya ta'a kanafi adra kesan nijjabeessa sanin jettu barbaada wal mana wajja akko be kanu buya ta mumkin yana jettu barbaada kuda mumkin wajja da mumkin jira kana jada kuda bara kamu kita bara najis kurti hati kullu bille kamu kita dan konjra waluman awajannu waluman duka wan sinen jetti barbaada kurti hati koppe fadera kuda mice kunci se mice jirachuda kanande mice tanjirachuda waluman awajannu sinen jeda kuno mice fide jirachuudha akkasuma murufani tisbarachuudha walumana muru baay'ee jaallatamaadha jechuudha. Warra jaallatan jirtu warra jaallanne jiraachuu dandeessu garuu bitanii qabachuudha nyaanni kuni warra nyaannillee nyaata qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mulukiyaani araboota biratti argama nyaanni kun kan arabootaati akkana nuti qotii beekutti jechuudha isaantu nyaata yeroo baay'ee jechuudha. Biyya keenya garuu cirree uummatanna jechuudha. garuu vitaminii guddaa keessaa qabachuudha dhugaa bitachuu fi amratti nyaadhu ture warri beerut sirriitti beektu warri beerut jirtan jechuudha isin inda'u fresh isaa kanuma ciramee dhufee hojjettanii nyaattu jechuudha laattu jechuudha asii garuu haala kanaan supermarketii binnachuudha kan ture jechuudha supermarketii firiijii keessa kan ture jechuudha already amma ture yoo beekamu baay'ee kan ture kuni sini garuu akkuma kamee dhufee hojjetu jechuudha cirtanii murtanii hojjetu jechuudha sini kunu akkuma beekamu immoo iddoo kanatti ndaanqoo miiccachuutti jira jechuudha ndaanqoo affeelee jechuudha kunoo jirachuudha qobaatti naffeelee toon cireen naffeelee jechuudha yeroo dhabeetan jechuudha yeroo dhabu kootiif kan ka'een akkasitti affeelee jechuudha egaa yeroo baay'ee wuddiinatti ta'e jechuudha kanaaf haala kanaan affeeluun koo yeroo dhabu kooti cireetanii qimamii faana affeelan ture amma garuu miiccine iyyuu callisee uumanii affeelee jechuudha kan zingirramu cidaatirran ture iyyuu ijoolleen isaan gaa jedheetan akkasumatti distii keessa kaa'ee amma miiccuuttan jira jechuudha miiccuudhaafini walumaan ilaallachuudha. Inna ala kanan jirachuudha kuno nam miicca jechuudha nan cireeta miicca jechuudha ganaa miiccamachuudha miiccine ganaa miicca
akkuma beekamu otoon dura bishaan isaa garuu duratti hin gatu jechuudha. Jaan dursa miicuudhaaf amma bishaan isaa illee naan gate jechuudha. Bishaanuma biraatiin hin hojjedha jechuudha. Kanaaf na of kalchaas hin jechuun barbaada. Yeroo dhabuurraan kan ka'e miti. Egaa shunkurtii adii kanaan cafaqachuudha. Cafaqee jira jechuudha. Kizbara illee mureera jechuudha. Qaxaqaxee muree jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha. Kun immoo kizbaraadha rakkoo walitti qaxaqaxan jechuudha. Gana walitti qaxaqaxan jechuudha. Wanti jettanii akkasuma hin taane jechuudha. Tole kuno ibiddatti ibsee jirachuudha hojjechuudhaaf mulukiyaa hojjechuudhaaf jechuudha. Kuno ibiddi qabatee jirachuudha. Walumaa nama kennu kuno kizbaraallee akkas muree jirachuudha. Kizbaraa shunkurtii adii Danko le kunooti jechuudha. Danko akka ala kanaan bilcheessee jechuudha. Bilcheessee miicee jechuudha. Akkasuma mulukiyyeen daangoodhaan hojjetama. Hanga xumura viidiyoo kootiitti adaraa keessan ilaalaa. Warri hin beeknellee beektu jedhee yaada warri hin beeknellee akka bartanii kunoo zayitiitti naqatee jira jechuudha. Erga distiin koo hoqnee jechuudha. Zayitii itti naqatee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Amma maalatti naqaa shunkurtii adii godhachuudha. Shunkurtii adii illee naqataa jechuudha. Kunoo shunkurtii adii fuudhee argitanii. Baay'ee tokko inni baasuudha. Baasaaf nama buutu shunkurtii adii na ibiddarratti dhaabbatanii. Naqachuudha kizbaraatti naqachuudha. Gochaa hanga shunkurtiin bilchaatu shunkurtii adiin kuni shunkurtii diimaan itti naqu simbiraatti naqu jechuudha. Simbiraatti naquu danda'a. Shunkurtii diimaa keessatti shunkurtii adii kanaa fi kizbaraatti naqa. Namni kunoo kanaa jedhuuti kizbaraa jechuudha. Kizbaraa goggogaa jechuudha asitti naqa. Kooti godha maatii kooshitti godhachuudha. Maatii kooshitti naqachuudha. Haala kanaan hojjetamuudha. Mana kanaa baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala. Baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasumas hojjedhaa fi innis yaala
Indaanqootti gochuutan jirachuudha. Indaanqootti godha. Indaanqootti godha. Boleh gerak sudah amma miliki sudah. Saya tak kami aja sudah mana kena naik jalannya tulis sudah jadi sebab itu jodoh dan naik jalan sudah lupa cukiro ojek maju ke penjara sudah ni. Fakkaata indaanqoon bilchaate xiqqoo bilchaatoo isan tureeyyuu kunoo itti naquuttan jirachuudha muluu kiyyee kunoon kanaani firiijii keessa taa'ee ofisaatiin baqachuudha amma. Lamaan hojjedhachuudha. Tokko bichaa miti. Tokkollee jira jechuudha kan agarsiisa. Kunoo jechuudha muluu kiyyee isa kanadha jechuudha. Xiqqoo baradoo qaba. Baradoo isa ganaman baasa jechuudha ganama. Akka indaanqoo isaan bukoomnetti hojjetama jechuudha. Bishaan itti godha. Fakkaata jechuun egaa kana baay'ee tokko mi'aa sinillee hojjedhaan yaadhaa ijoolleen keenya yoo mi'aawuu isaa bichaa yoo ta'e vitaaminii of keessaa qabachuudha. Kanaaf fayyadama isa firiijii keessa kan ture ta'in kan sirriitti mi'aawu isaan makana bitanii baaluma isaa bitaniitu jechuudha. Ofuma qanaxxasaniitu ofuma jechuudha. Ofuma beeruutitti akkas goona ture jechuudha. Warra beeruu jirtan hin beektu baaluma isaa fidu. Baala isaa yeroo fidanii ofuma keenyaa miiccinee guyyaa muluu namatti fudhata jechuudha. Bakka isuman jibban ture yeroo beeruu jiru baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Innaa isuma fidu isoo akkas nuti kana isaan fidan jechuudha mana keenyatti iddoo nani jiraadhetti jechuudha. Numa akkasumatti baaluma isaa binneetu jechuudha hojjanna jechuudha. Baaluma isaa binneetu miiccinee afnee aduurra xiqqoo qooree murree firiijii galchina jechuudha. Tokkos isaa nyaatu haasaa jechuudha. Inni akkasii kana miti jechuudha. Kana fakkaata qimamiitti godhachuudha. Qimamii waan baay'ee ittiin godhu kisbaraadha. Kuni maannoo kamuuliidha kuni. Kamuul. Kun immoo kisbaraadha. Kana jechuudha. Kun waan hin beeku. Isuma amma muree sana goggogaa isaa immoo firee isaati jechuudha.
baraasa muurachuudha. Firee isaati kuni akkuma wanti isaa jechuudha. Namni isaa tokkumaadha jechuudha. Kana fakkaata kunoo ganyaanni biyya kanaa yeroo tokko adda jechuudha. Kun amma raboota nyaatachuudha. Isaan biratti baay'ee jechuudhaani. Kanadha. Maajii jettamuudha. Maajii jettamuudha jechuudha. Maajii firee tokko jechuudha. Godhachuudha. Shaboottiin goonii ganaatti godha. Shaboollee fuulduratti itti godha. Kunoo maajii kanatti godhachuudha. Shaboollee itti godhachuudha. Muddata maajiin soogidda waan shaboo waan qabuuf kana fakkaata. Fixee jirachuudha. Dhumarraa sin agarsiisa. Madaan ulfaatu hojeessaa jechuudha. Kanaaf hanga dhuma viidiyoo kootti naaf ilaalaa daraa keessanii baay'ee tokko galatooma waan na daawwattaniifis guddaa sin galateeffadha. Hangan viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti nagaatti naaf turaa. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Galatooma siniin jedha kunoo kana fakkaata.